foolii baaruudaa ulachuu fi sagalee rasaasaa dhaggeeffachuun biyya keessatti yaadeffameedha. Ana biyyattii keessatti gaggeeffamaa tureen namoonni miiliyoona 5 fi 400 ajjeefamaniiru. Irra baay'inni uummata ishee miliyoona 77 fi 433 fi 744 tti tilmaamama. Kennaa uumaa ta'een tokko yoo du'u kan biraa immoo ni dhalata. Jireenyi garuu akka marsaa gundoo achuma isaanitti naannofti. Ni bari'aa, ni dhiyaa, ni roobaa, ni caamasii. Takka takka ni gammaddaa, takka takka immoo ni dallantaa. Gaafa kaan quuftee bashaqqattaa, gaafa kaan ammoo beeloftee xanneedhaan waxalamtaa. Iddoo waa ciniintuu dhabdee isa quufaan baasee gate keessaa waa filattee dhamdhamuudhaaf dirqamtaa. Dachee minagaa irraa maqee Koongoo Kinshaasaa. Dachee kanarratti biyyi Firaansiin koloneeffamtee hunduu kolonii ishii jalaa bilisoomtullee gajirtutti wal waraansi dachee ishii keessaa dhabamee hin beeku. Yookaan ammoo biyyi sun nagaa ta'uudhaaf dirqama harka lafa jalaatiin mootummaa Firaansiin buluu qabdi. Biyyi kun biyya bal'ina lafaatiin Afrikaarraa sadarkaa lammaffaa irra jirtudha. Afaan Firaansi biyyatti uumamee Firaansitti aansee iddoo namoonni baay'een itti afaan Firaansi dubbatantu achi. Biyya sooretti utuun dachee ishee albuuda ulfinaatiin guutamee garuu ammoo biyya hiyyeetti kan waraanni irra waaree ijaaree kan beellii fi gadadoon itti wal furetu ishiidha. Har'a biyyi hiyyeettiin sadaffaan addunyaa kanaa eenyu jedhamtanii yoo gaafatamtan daftanii afaan guutuudhaan shakkii tokko malee Kongoodha jechuu hin saalfattanii. Waraana addunyaa lammaffaa boodaan dachee waraanaa lubbuuwwan qaqqaalii miliyoonaan lakkaa'aman nyaattees dacheedhuma Kongooti. Karaa foolii baaruudaa unachuu fi sagalee rasaasaa dhaggeeffachuun biyyi keessatti yaadeffame Kongoon waraana biyyattii keessatti gaggeeffamaa tureen namoonni miiliyoona 5 fi 400 ajjeefamaniiru. Irra baay'inni uummata ishee miliyoona 77 fi 400 fi 33 fi 744. Kennaa uumaa ta'ee tokko yoo du'u kan biraa immoo ni dhalata. Jireenyi garuu akka marsaa gundoo achuma isaanitti naannofti. Ni bari'aa, ni dhiyaa, ni roobaa, ni caamaa. Takka takka ni gammaddaa, takka takka immoo ni dallantaa. Gaaf kaan quuftee bashaqqattaa, gaaf kaan ammoo beeloftee xanneedhaan waxalamtaa. Iddoo waa ciniintuu dhabdee isa quufaan baasee gate keessaa waa filattee dhamdhamtaa. Qonni dhala namaa addunyaa kanaa wal jaalachuu fi horee dachee kana guutee dhalaan wal furee seenaa hojjetee darbuufi malee wal ajjeesuudhaaf hin turreem. Biyyi kun homaa hin dhabneem. Isa qabdu irratti wal dhabdee qoodinsa dinagdee wal qixaa, ilaalcha sammuu bilisaa wal qixaa, namooma sirrii fi dhugaa dhabdee hiitee bariitee ilmaan ishee meeshaa waraanaatiin wal gaaduum. Kan albuuda biyyattii konkolaataa gurguddaadhaan saamaam. Gariin ammoo waan mormaa fi harka isaatti hidhatullee dhabee ija isaanii ilaalaam.
dacheen irratti dhalatan kaaniif oobdee kaaniif immoo ni waakkattee. Garuu ammoo namni biyya tokko irratti dhalatee qabeenya biyyattii walitti qabaachuun kee dagatamee kaan akka ilmoo ormaatti kaan ammoo akka ilmoo biyyaatti ilaalamaa. Biyya difdifni boba'aa keessaa waraabamu, biyya faayaaleen miidhagina ishee achi gurguramanii Dubaay shoolanii shoshoolantuu ishiidha. Biyyi kun biyya warqii akka madaabaatti ilaaltuudha. Xinnaa guddaan gadi ba'ee gasoodhaan yoo kaballaa lama yoo ol garagalchee sadaffaa irratti warqii baafata. Osoo asii kaatanii New Yorkiin baatanii Oromoo Londanitti fullaatanii isaan immoo Tookiyootti qaxxaamurtanii suuqonni gurguddoon daayimendii gurguran hunduu kanneen doolaara miiliyoonaan isinitti himan martuu yoo holfuudhaan dursaa olii biyyoo fi dachee Koongootu isinitti dhufaa. Garuu ammoo maal godhuun waan bishaan keessa dhaabatee dheebotaatii Koongoo keessaa immoo fooliiyyummaatu garanaa garasii funyaan namaa keessaa urgaa. Yoo soo qabduu hin badhaanee osoo qabduu hin sooromne kun ufama daayimendii danuu dachee ishii keessaa qabaachuudhaan addunyaarraa Raashiyaa fi Bootswaanaa qofaan caalamtee sadarkaa sadaffaadha. Kana qofaas miti. Xiyyaaronni qaqqaaliin addunyaa kanaa, konkolaatonni qaqqaaliin, meeshaalee fi shiboowwan elektiriikii harki 60 shiboo koobaaltii biyyattii keessaa gurguramuun kan hojjetamanidha. Akkasumayyuu ta'ee Kongoon ammayyuu kan jalaa hin tuqamne kan uumaan isaan badhaasee garuu immoo irratti wal mancaasan albuudota ulfinaa doolaaraa tiriliyoona 23 bituu danda'utu dachee ishii keessa ciisa. Badhaa gatiin kun kan gatii gabaa doolaara har'aatiin safarameedha. Garuu ammoo qabeenyi yoo ittiin beekne qabeenya ofii qabeessi beekee yoo hin eegne hunduu kootii hunduu sin ilaallatuun biyyattii keessatti hiyyummaa goobse. Biyya qabeettii hiyyeettii kana keessatti daa'imman miiliyoona 3 fi 400 midhaan nyaataa gahaa barbaadu. Daa'imni boru biyyattii ceesisan dhalattoota Koongoo jedhamanii seenaa fi seexaa abbootii isaanii tiksaniif ofsiisan osoo agabuu bulanii namni isaaniif teessoo borurra taa'an qopheessuuf dhibee wal waraanaa oolanii buluun. Daa'imman kunneen nama harka isaanii qabu barbaadu. Nama harka isaanii qabu qofa osoo hin taane nama boruu isaan gorsee Koongoo rasaasni keessaa hin dhagaamne uumuu. Uumaan dachee warqii fi daayamendiin faayee uume kanarraa sirnaan nyaachuu dhabuun wallaalummaa guddaadha. Biyya uummata miiliyoona 77 ol qabdu kana keessaa walakkaan isaanii har'ayyuu bishaan dhugaatii qulqulluu hin arganne. Biyya taakkuu tokko qofaa gadi qottee warqii fi daayimendii keessaa ol guurtutu har'a daa'imman mana barumsaa Ulmaa daa'immanitti baratan dhibbeentaa tokko qofaadha. Qabeenya addunyaa bulchuu faaya isaanii bira darbee addunyaayyuu faayuu baattee uummata miiliyoona 100 illee hin geenye horattee kana keessaa hidhattoota 120 hin guunnetu biyyattii goolaa garuu biyyattii saamuudhaaf oolata. Isaayyuu qabeenya biyya abbaasaa. Walakkaan uummata ishee har'ayyuu bishaan dhugaatii qulqulluu dhabee uummata miiliyoona 77 caalu keessaa daa'imni dhibbeentaa tokko qofti yoo barnoota oolmaa daa'immanii argatan hidhattoonni rasaasaan biyyattii goolaa jiraatan garuu kan ittiin rasaasaa fi meeshaa waraanaa bitatan dhabaniin beekaniin addunyaa kanarratti biyya lammiileen ishii dhibee busaan harkaa baay'inaan dhuman keessaa
sadarkaa lammaffaarra kan jirtu eenyoo jedhamtan sitanii maqaa Koongoo dhooftu. Sababa kanaan ijoolleen ganna 5 gadi dhibbentaa 19 ta'an dhibee busaatiin jalaa dhumu. Uummanni Koongoo waan nyaatuu fi dhuguu qofaa miti. Fayyaa dhabuun ammoo cabarratti baqaqam. Ammas kana qofaa miti. Nagaa tolaan uumaan dhala namaatiif kennellee ilmaanuma ishiitiin dhabaniiru. Guyyaadhaa gara guyyaatti diyaamendiin ol guuramuu, warqiin lafa keessaa hammaaramuu, albuudonni ulfinaa alaa mana guutan hunduu gurguramanii rasaasatti jijjiiramuu. Warri albuuda ulfinaa biyyattii bituu deebii isaa rasaasa itti gurguree qamadii ammoo gargaarsaan kennaafi. Biyya koppariin, warqiin, diyaamendiin, kobaaltiin, bunaa fi difdifa boba'aa alatti ergitu biyya biyyaa gadi taatee harka namaa eeggatti. Hundarra immoo Koongoon maqaadhaaf bosona bokkaa harkisu addunyaarraa lammaffaa qabdi. Biyya Angoolaa fi Burundii, Rippaabilika Giddugala Afrikaa fi Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo, Rwaandaa fi Sudaan, Tanzaaniyaa fi Yugaandaa akkasumas Zaambiyaadhaan marfamte kun sabaa fi sablammoota 200 qabdi. Afaan isaan dubbatan ammoo 250. Biyya loogadanuu mandhee paarkii buleessa Afrikaa firunyaa kan taate Koongoon haadha leencotaa, mannee goriillaawwanii fi arabootaati. Firunyaan har'a UNESCOodhaan dhuunfatamee isaaniin eegamaa jira. Uummanni biyyattii harki 1.8 qofatu daandii konkolaataa qaba. Isaayyuu kan argatan ammoo dhibbentaa 10 qofaadha. Dachee nagaan irraa dhaqamee harri baaruudaa fi sagalee naguugaa golgee Koongoo Kinshaasaa.